Ashamaa akkam bultan maatiiwwan koo kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtan bakkuma jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin teessan nagaa koodha. Akkasumas warri maatii naaf hin ta'in maatii naa taa'aa kutaaf amantaan waliin qoonnu anallee isiniif an ta'a. Warri maatii naa taatanii jirtanis guddaa tokko galatoomaa isiniin jedha. Har'a immoo maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu nyaata ajaa'ibaa biryaanii kan jedhamu hojjechuudhaaf jechuudha. Karaa qophiitti deemna amma. Biryaanii hojjechuudhaaf kan nu barbaachisanii asitti lukkuu daanqoodha jechuudha. Asitti shunkurtii, qaaraa baareet, timaatimii, nacci shunkurtii, qimaa qimamochi jechuudha. Asitti ruuzitu jira. Asitti maajii. Amma qimanni kana as lukkuu kanatti naqadha jechuudha. Lukkuu kanatti naqadhee kana booda kanan barbaada. Kaza miisi godha jechuudha. Kaaffee ifama. Kaza miisi godha. Achumaan immoo soogidda kanatti naqadha jechuudha. Ashaboo booda miisi godha. Miisi kan godheen booda nan xabbasaa jechuudha. Naaleen tura. Kaza xabbasuudhaaf amma zayitii asitti xawaa jira. Zayitiin itti qicadha jechuudha. Amma naga'u san zayitii. Asitti immoo bishaan roozisuu jira jechuudha. Bishaan roozitutu jira. Waan mul'achuu didee kaameraan argaa qabdu. Nah asitti bishaan roozisuu jira. Naa mul'achuu dideen beektu aduutu ba'aa jira keessa. Kushinaa keessa sirriitti aduun ba'aa jira. Asitti immoo zayitiin godhadhee jira jechuudha. Amma immoo dijaajii kuuffiladha. Kaza amma hin xabbasna jechuudha. Kari xabbasaa jirra jechuudha. Asitti immoo bishaan ruuzii jechuudha. Kaza qimamii kana naqa jechuudha. Waraqaa haandaan garfaa qimamii adii wantinii jechuudha. Gurraacha qimamii gurraacha afaan na jalaa badee akkasumas qurufudii kana nu barbaachisaa isa kana itti naqa jechuudha. Naan immoo amma zayitii itti qixa jechuudha. Amma immoo soogidda itti qixa jechuudha. Bishaan main qadaadna jechuudha. Bishaan isaa darbu immoo gagalabanna jechuudha. Akka bishaatutti akkasumas baasuu dandeessisanii ani garuu waan isaatti barbaadaniif abbasaa jechuudha. Lukkuu kana
bilchaatu jechuudha. Kazaan kana bilchaatee jira jechuudha. Amma immoo bishaan ruuzii kun dafee jira jechuudha. Ruuzii kun jechuudha. Akka tokkumatti ta'ee jira dheefama. Harki tokko maal hojjetu dhugaa. Kazaan ruuziis naqee jira. Isa kana nan gagalabbata jechuudha. Nan hammaasala. Akkaataan itti godhee akkasuma guddeen isii bakka qimaawwatiin ol fudhatutti akkaataan itti goonaa. Siin booda immoo bilchaatutti ani waliin turaa isin jedha. Sagaleen jeeqamaadha garuu zayitiin natti shi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 sh
walsi saasaa jechuudha. Zayitii amma na barbaachisu itti qicaa jechuudha. Farqina bishaanii. Achiin booda amma shunkurtiin itti qicaa jechuudha. Waliin turaadha. Seteru koma bilchaachaa jira. Kana urbitin haala kanaan bilchaatee jira jechuudha. Anu waliin turaadha hin xumuramne waan ta'eef ganaadha. Amma immoo maajiin itti godhadha jechuudha. Maajii harki tokko dhugaa harka tokkoon hojjechuun beekamu baay'ee rakkisaadha. Anis dengan sate ko karare sanu kayara musti shunkurtiin bunni na akkasi sinin jedha obboloota koo hojjeessuun kutulee like share gochuu hin dagatinaa dogongora koo komentii garanaa kaasan hin jedha
nyaata biryaanii lukkuu. Amma immoo qimamii kana itti naqadha jechuudha. Shunkurtii isin garuu harkaan muruu dandeessu. Ani maashiniidhaan daakee jarattiin hin jaalata shunkurtii gurguddaa harkaan muramu kana mul'atu keessaa hin jaalatani. Kanaaf akkaataa daqiiqa godhanii barbaadu. Daqiiqii kana barbaadu jechuudha. Isin harkaan murachuu ni dandeessu. Amma immoo naqi shunkurtii itti naanna jechuudha. Shunkurtii adii akkasumas goona jechuudha. Yani biryaanii anaka baay'eetu jira. Timaatimii sitti godhachuun ani jira roobiidhaan kan hojjetamu ni jira. Ani garuu biduun roobiidhaan hojjedha jechuudha. Zazzabaadii jechuudha. Amma immoo qaaraa baaradii kana itti jechuudha. Roomee kana shikkaadhaan malee barbaachisa jechuudha. Qaaraa nama goositti godhuu dandeessisuni. Timaatimii kana itti naqa jechuudha. Timaatimii marrinaan daakee mixing godha jechuudha. Galbette godha jechuudha. Waliin turaadha. Xiqqoon hanqataadha. Amma immoo timaatimii daakamaa guuxii jechuutti godhanna. Amma diimatitti jechuudha. Egaa nuti goona. Kana akkasitti diimatee jira jechuudha. Amma immoo lukkuu xabbaqni kanatti goona jechuudha. ከዛ ማማ ነጭ ጎን ይችላል ነጭ ጎን
isaatti jechuudha. Ni qadaamna amma xiqqoo ishee na waliin tura of kaameraan waaqaa waliin argaasaa kana alqaal dhumee jira jechuudha. Bilchaatee amma immoo kara qophiitti deemna jechuudha. Roozii waliin amma immoo ruuzuma itti affeelle kanatti bidindisuma ruuzii itti affeellatti zayitii xiqqoo ishee jala keenya jechuudha. Kaatti jala keenyee kazaan erga zayitii jala keenyeen booda ruuzii affeelle kanatti jala nanna jechuudha. Inni aradara jala kaameraa harki tokko dhugaa rabbi homaan hojjetu. Akkaatti daradara jechuudha. Amma walakkaa ta'utti amma immoo waxii kana jechuudha itti qinya jechuudha. Walakkaa isaatitti waliin tura akkaatti kan wayii walakkaa isaatitti kana isinitti argisiisuu hin dandeenye maaliif harka tokko waan ta'eef galabbatuu hin dandeenye. Akkaatti walakkaa isaatitti arganan immoo booddee ammas immoo ruuzii irratti darramna jechuudha. Ruuzii irratti darramnaa jechuudha. Akkaatti sina darramee taatti bakka waliin keenya jechuudha. Amma immoo gubbaa isaarratti zayitii xiqqoo itti qicee zayitii itti qicee ta'u wayini harka tokko waraabuu hin danda'u dhugaa rabbi argaasaa waan hin dandeenye rabbi qo'a. Kazaa amma zayitii akkaatti gubbaa irratti xiqquma baay'ee osoo hin ta'in xiqqoo isaa jechuudha. Akkaatti gubbaa irratti itti nanna jechuudha. Waliin turaadha. Amma immoo as karariitu jira jechuudha. Liwaanii kararii kana karanii biryaanii kararii biryaanii itti goona jechuudha. Gubbaa isaa irratti akkaatti itti firfirsinaa. Kazaa kana akkaatti kararii itti goonee godhee jira jechuudha. Achiin booda immoo ibiddarraan godhe jechuudha. Ana mormaan tura. Ibiddarra godhee jira. Kazaa isa kanaan namoonni kanaan akkasana jechuudha. Amma bilchaatutti anuma waliin turaadha. Turtiin keessa anuma wajjinii hin xumuramne dhumni isaa waan ta'eef na waliin tura. Na bilchaatee jira jechuudha. Maatiiwwan koo kinoo akkana fakkaata jechuudha. Yoo isin tole like share gochuu hin dagatinaadha. Dijaaj biryaanii as immoo kiyaarii roobiin asitti qophaa'ee jira jechuudha. Bakka nyaatu bichaa ta'e jechuudha. Kiyaarii roobii kana keessatti filfil aswaatii fi naanaa
ashaboo itti godhe jechuudha. Akkasii haala kanaan xumuramee jira jechuudha. Waan waliin turtaniif iddoo tokko galatoomaa. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabajaa. Like share gochuu hin dagatinaadha isiniin jedha maatiiwwan koo. Amma viidiyoo biraatiin olitti deebinutti asumatti xumurama jechuudha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bye.